Waancaa addunyaa bara 2026 irratti biyyoota 48tu hirmaata. Isa bara 2022 Arjentiinaan injifatte irratti biyyoonni 16 dabalamaniiru jechuudha. Isaan keessaa ardiileedhaan biyyoota meeqatu eeyyamama kan jedhus waliin kan ilaallu ta'a. Biyyoota Awuroopaaf biyyoota 16tu eeyyamama. 16 keessaati 12 garee isaanii keessaa kan injifatan gara marsaa itti aanutti yookaan hirmaannaa waancaa addunyaa kanaatti darba. Kan hafan afur immoo taphaan mo'atanii darbuun kan isaanitti makaman ta'a jechuudha. Kan hafan biyyoota Afrikaa irraa biyyoota 9tu bara kana eeyyamama. Isa durii biyyoonni 5 hirmaatan irraati biyyoonni 4 dabalamaniiru jechuudha. Isaan keessaati eenyufaatu hirmaata kan jedhus tokko lamaan kan isinitti himnu ta'a. Ardii Eeshiyaa irraati immoo biyyoota 8tu hirmaata. Isaan darbanis amma hedduun isaanii baramanii jiru. Biyyoota Laatiin Ameerikaa irraa kan garee keessaa tokko haga 6tti xumuran darbanii jiru. Arjentiinaan isaan keessaa sadarkaa tokkoffaan darbiteetti. Mee tokko lamaan waliin haa ilaallu. Biyyoota Awurooppaa keessaa ammaaf kallattiin darbuu isaanii kan mirkaneeffatan keessaa Faransaay, Krooshiyaa, Poorchugaal, Ingilaandii fi Noorweey fa'aa ni argamu. Biyyoonni akka Speen, Neezerlaand, Jarmanii fi Beeljiyeem fa'aa immoo darbuudhaaf xiqqumatu isaan hafee jira. Tapha isaan hafee yoo mo'atan kallattumaan kan darban ta'a. Gara biyyoota Ameerikaa kibbaatti yoo deebin immoo Arjentiinaa, Ikwaador, Kolombiyaa, Uraagaay, Biraazilii fi Paaraaguwaay kallattumaan darbuu isaanii mirkaneeffatanii jiru. Afrikaa irraatii biyyoonni akka Aljeeriyaa, Keep Verdee, Ivory Coast, Egypt yookaan Masrii, Gaanaa, Morookoo, Senegaal, Afrikaa kibbaa fi Tuuniziyaan kallattumaan darbuu isaanii mirkaneeffatanii jiru. Isaan keessaa biyyi jabduun tokko dhabamtee jirti. Naayijeeriyaa biyya lixa Afrikaa taphattoota urjii hedduu of keessaatii qabdu. Kan akka Victor Osimhenii fi Lukman fa'aa kan keessatti argaman jechuudha. Naayijeeriyaan tapha mo'atanii darbuu Democratic Republic Congo wajjin kaleessa gaggeessite mo'amtee jirti. Rukuttaa peenaalitiin carraa kana dhabdeetti jechuudha. Kanaaf taphattoota jajjaboo kanneen waancaa addunyaa dhufu irratti arginu jechuudha. Bara kana Afrikaa irraa biyyi tokko seenaa galmeessitee jirti. Isheenis Keep Verdee jedhamti. Keep Verdeen uummata waliigalaa ishee yoo ilaalle walakkaa miiliyoonaa yookaan 500,000 qofa qabdi. Biyyi uummata 500,000 qabdu kun waancaa addunyaa irratti hirmaachuun biyya xiqqoo lammaffaa taatee galmooftee jirti. Kanaan dura seenaa kana hojjetee tokkoffaa irratti kan galmaa'ee jiru Aayislaandi ture. Bara kana garuu ramaddii ishee keessaa sadarkaa tokkoffaan xumurtee biyyoota kan akka Naayijeeriyaa fa'aa, Kaameruun fa'aa osoo carraa kana hin argatiin waancaa addunyaa bara 2026 darbuu ishee mirkaneessiteetti jechuudha. Kun seenaa addaa bara kana galmaa'edha. Gara taphattootaatti yoo deebinu Erling Haaland seenaa addaa galmeesseera. Noorweey biyyi isaas Awurooppaa keessaa darbitee jirti. Haaland immoo taphoota 8 irratti galchii 16 lakkoofsee jira. Biyya isaa Noorweeyiif taphoota 48 irratti galchiiwwan 55 taphataa lakkoofsee rikkeerdii biyyattii harkatti galfateerudha. Rikkeerdii taphataan Noorweey kanaan dura galmees galchii 33 ture. Rikkeerdiin kun waggaa 90f tureera. Haaland garuu erga kana darbee bubbuleera. Taphattoonni 3 seenaa hojjetanii jiru. Lionel Messi fi Cristiano Ronaldo, Luka Modric. Isaan waancaa addunyaa marsaa 6 irratti hirmaachuun taphattoota jalqabaa ta'anii jiru. Cristiano Ronaldoon waancaan addunyaa dhufu kun anaaf isa xumuraati jedheera. Messiis murtoo isaa kan ilaallu ta'a jechuudha. Luka Modric biyya isaa Krooshiyaa biyya uummata xiqqoo qabdu kana qabatee waggoota dheeraaf ga'umsa ajaa'ibaatiin waancaa addunyaa irratti imalee jira. Innis marsaa 6ffaa hirmaachuun seenaa galmeesseera jechuudha. Walii galatti waancaa addunyaa bara 2026 Ameerikaa, Kanaadaa fi Meeksikootu waliin ta'ee qopheessa. Biyyoonni 3 waan qopheessaniif dorgommii tokko malee waancicha irratti ni hirmaatu jechuudha.